Ministeera galiiwwanitti waajjirri damee Adaamaa gamaa raawwii hojii bara 2018 gaggeessuun karoora sassaabbii galii bara 2019 irratti mari'ate. Saganticha irratti gabaasa raawwii hojii kan dhiyeessan Ministeera galiiwwanii damee Adaamaatti hoogganaa kutaa karooraa fi baajataa obbo Shimallis Balay sassaabbii galii damichaan bara 2018tti qarshii biliyoona 10.44 sassaabuuf karoorfame qarshii biliyoona 10.5 ol sassaabuun danda'ameera jedhan. Dhibbantaan yoo ilaalamu harka dhibbaa waliin kan raawwatame ta'us kaasaniiru. Taaksii birrii biliyoona 10.44 sassaabuuf karoorfame keessaa raawwii 10.59 ol galmeessuun danda'ameera jechuudha. Kunis karoorri galii karoorfame guutummaa guutuutti akka damee keenyaatti raawwachuu dandeenyeera jechuudha. Kunis raawwiin kunis kan argamuu danda'e kan galmeessifame bu'aan kun kan argame akka waliigalaatti gama mootummaatiin tarkaanfiiwwan inisheetiifiiwwan adda addaa hojjetamaniin kun gahee guddaa qaba jechuudha. Kabira akka damee keenyaatti hojjettoonnii fi akka waliigalaatti liidaroonni jiran gurmaa'insaan tokkummaatiin hojjechuun kaka'umsaan hojjechuutiin galii kana karooraan ol raawwachuu dandeenyeera jechuudha. Bara 2019tti karoora sassaabbii galii qarshii biliyoona 13.59 qabamee jiru fiixaan baasuuf cimina jirutti jabaachaa hanqinaalee bara 2018 mul'achaa turan kaffaltoonni gibiraa beeksanii kaffalan xiqqaachuu amala kaffaltoota gibiraa addaan baasanii beekuu dhabuu rakkoolee qindoominaan wal qabatanii jiran furuuf hojjechuu fi si'oomina sassaabbii galii dabaluu qabnaan obbo Shimallis ibsaniiru. Warri taaksii isaanii kana seeraan kaffalaa hin jirre seera taaksii bitamuu qabu, taaksii isaanii yeroo kaffaluu qabu. Kana gochuun karoora misoomaa biyyi keenya qabatti galmaan ga'uuf qooda isaanii bahuu qabu jechuudha. Gahee isaanii bahuu qabu. Saganticha irratti qooda fudhachuun ergaa kan dabarsan Ministeera galiiwwaniitti hojii gaggeessaa waajjira damee Adaamaa obbo Salamoon Darribee gama isaaniin akka damichaatti karoora sassaabbii galii bara 2019 qarshii biliyoona 13.6 qabame milkeessuuf kaffaltoota gibiraa fi taaksii amanamummaadhaan tajaajiluun murteessaadha jedhan. Kaffaltoonni gibiraas amanamummaadhaan dirqama isaanii akka baatan dhaamsa dabarsan. Daran fooyyessuun jiraata. Kaffalaan gibiraa yoo jiraate taaksii sassaabnu. Kanaaf rakkoowwan kaffalaan gibiraa isaan qunnaman gara mana hojii keenyaa kenna tajaajila faana hojii wal qabate kiliraansii faana hojii wal qabate waa hudduu waan nurraa eegamu karaa guutuu ta'een kennuu fi akkasumas immoo kaffalaa gibiraarraa dirqamni irraa eegamu maayinni haa jedhamu san sirriitti ilaallee sirriitti seeccessinee sirriitti xiinxalletti bifa gaarii ta'een kaffalaa fi gibiraa fi manni hojii bifa amantummaatiin jechuudha. Bifa amantummaatiin kanaaf kaffaltii gibiraa isaanii yeroo isaanii eeggatanii akka kaffalan